ejjennoo guddaa mootummaa Itoophiyaa yeroo ammaa Itoophiyaa galaana deemaatti ba'uu qabdiidha. Kana dura immoo bara bulchiinsa TPLF Itoophiyaan ulaa galaana dhabdeetti. Amma gaaffiin guddaa akkamiin Itoophiyaan argatteedha. Isin amma karaa nagaan argatteettaniittu waggaa lama dura Itoophiyaa fi Somaalilaand. Jenneera akkas jedhaarra. Nu akkas jedhaarra. Nu karaa nagayaatiin hin arganna. Karaa seera qabeessaan hin argannaa jenna. Ayi seeratti hin bulluu nagaa hin barbaannu ka jedhu yoo jiraate humnaan dhoowwa jechuudha. Tole. Itoophiyaa humnaan afur dhaabate ka seeran fudhu jedhe ka mirga Itoophiyaa hin beeku jedhe konsekwensi isaa hubachuu dandeetta tilmaamuu dandeetta. Ayyee. Erga waliigalteen Itoophiyaa fi Somaalilaand ija godhachuudhaa baatee booda Itoophiyaa fi Somaaliyaan jaarsummaa Turkiin araara buusaniiru. Waliigaltee sana keessaa tokko Itoophiyaaf gaaffii ulaa galaana deebisuudha. Tarii gaaffiin sun maalirra ga'e? Uumaa irra ga'e akkuma argitu kun. Ayyee gama kaaniin immoo dhiyoo kana Israa'el osoo hin eegamiin bulchiinsa Soomaaliyaan kan qaama kee jettu kan Somaalilaand immoo biyya of danda'e ittiin jettuuf beekamtii kenniteetti Somaalilaandii fi Itoophiyaaf maal akeeka? Tarii Itoophiyaan itti aantee beekamtii kennuu dandeessi?